teessoon sun siin malu osoo biyyee jala seentee teessoo kisirra taa'ee bareedaadha personally hinaafaa miti dhugaa keessa kiyya jirtuun dubbachaa jira abbaan feetina jibba abbaan feetina jaalladhu wallahi isa dhugaa rabbiin isiniin jedha fokkuudha kun isinii galee nama jibbisiisa nama qaaneessa rakkataan biraa boruu akkan gargaaramneef gufuuti taatu yeroo tokko mucaara eetiksu jechooma kana yeroo baay'een dubbadha mammaaksa kana because hiika guddaa of keessaa qaba yeroo tokko ilma qotee bulaa ture eetiksaa gaafa hunda jechuudha jeedalli natti dhufee jedhee iyya jeedalli jechuudha fooksii isii jedhan san beektu miti jeedala natti dhuftee na dhaqqabaa jedhee iyya qotee bulaan bakka jirurraa fiigaa dhaqeetu irraa baasa yeroo dhaqu hin jiru jeedala wanti jedhamu dhiisee bakka dalaga isaatti deebi'a qotee bulaan guyyaa lammaffaallee jeedalli natti dhufee jedhee uuu jedha ammallee yeroo qotee bulaan bakka bakka itti birmatee dhaqu hin jiru jeedalli guyyaa sadaffaa garuu jeedallumti inni dhugaa dhufee re'ees mucaasanis nyaatee lafa qulqulleesse jechuudha. Har'a jechuudha kijibaa wantoonni raawwannu gatii nu kafalchiisa. Boru ilmi namaa garaa waliif laafee rakkataa dhugumatti rakkatee gargaarsa barbaadu akka hin gargaarree fi balfi yookaan bukoon har'a oomishamu kun gufuu guddaa itti ta'u kan jedhu sodaa keessa kiyya jira. Dubbii kiyya kana qabadhaa namni lama sadi isaa taatu. Tarii guyyaa sana kana dubbadhee jira jedhee isinitti dubbachuudhaaf hin jira. Wallahi isa dhugaa. Isinii galee? Namoonni jechuun inni tokko gowwaa ta'e inni tokko abshaala ta'e miidiyaa kana waliin fayyadamaa jirra miti. Osoo arginu osoo dhageenyu evidensii yookaan ragaalee baay'ee osoo ofirraa qabnu sa'aatiin itti dubbannu yeroon itti dubbannu akka qaba yeroo qaba waan jedhamuudhaafi ziippii tokko qofa osoo hin taane garanaan cufnee gara siin as deebisneetu akka siidaatti dhaabbachaa jirra. Please. Ashaatirummaa wayii haa qabannu. Kan isaa hunduu hafee immoo wanti hedduun ajaa'ibu yeroo ka'ee ajandaa wayii ka'ee jedhu fiiganii jechuudha namoonni akkasii sun huura gandummaa jedhamtu shoxaa madda bakka dhokatan jechuudha gandummaa jala. Jimmoo maaf na jibbu jimmoo cimmeessatti si beeka kolkoloo. Jimma miti gandi keessatti dhalate si beeka ammarra guddeessa kee. Miidiyaa kanarratti ashaanfaranyii jedhamu kanaan malee namni tokko gaariidha guddaadha jedhamuudhaaf maatii haati keessa shoora isiin hawaasa keessatti taphatturraa kaaseeti kan eegalu bu'uurarraa jechuudha. Lafa laalii mana jaarii haadha laaliin tala fuudhi jettee Oromoon. Haati kee abbaan kee shoora inni hawaasa keessatti taphaturraa ka'e ilma abbaa baluu jedhamtee kabajamta. You know it? Haati kee abbaan kee hawaasa keessatti namuusan qabdu kabajan qabdu yoo jedhamte ilma keessa eenyummaa kee irra nam dantaa qabu jiru. Because xaafii facaaftee kaatee maashillaa naamtu boqqolloo naamtu eenyummaan kee maatii kee wajjin wal qabata DNAdhaan amalaan uumamaan genetically waa hedduudhaan jechuudha. You know? Nama naannoo kee keessatti eenyummaa kee namni hin beekne maatii keetu namni hin beekne miidiyaa irratti dhufte akka waan biyya guddaa taatee wayiitti Jimma Arsii Baalee Harargee Walloo Kamisee yeroo jettu who know you? Hawaasni keenya irra guddeessi internet access hin qaban akka irra hireen isiniif fiddee sammuu wanna tokko barnoota hin qabneen bilbila smartii fi teknoolojii high level irra jiru keessatti dhuftanii akka nama daakaa osoo hin beekin garbatti lixuuti. Isinii galee liqimsama jechuudha dhiwwaataan sinkii godha jechuudha. Isinii galee dhaloota akkasiitu oomishame jechuudha. Waanuma xiqqoo wayyoo namarraa argitan goota keenya leenca keenya jimmi si qabdi gootni si qabdi jimma hayyuu suma qabdi yoo waatu arsii si qabdi ati goota arsiiti leenca arsiiti nama keenya si hin boonna Harargee way waramuwa abbichuu kana dhugaa rabbii siyaasaa fi miti dhugaa namichi kuni hedduu jechuudha beekte leebilii guddaa wayiitiin nurraa fagaatee deeme leebilii guddaa wayii sadarkaa hawaasni kun biyyi kun keessa jirtuu fi attituudii inni ittiin biyya kana gabarnu gochaa jiru is not comparable at all. Wallahi fageenya guddaa walirraa qaba distansii guddaa akka beekte Tiyootaati inni tiree fe'isa ta'ee jiruuti. Inni Tiyoota Ayilaksii yookaan immoo revolutionii jettu miti generation ammaa kun Ayilaksiin warra umurii keenyaatiin dubbachaa jira Tiyoota. Inni
Hundi ariitii guddaan fuuldura deemaa jira. Uummanni na tireedha maarshii harka lamaan marii gadhiisanii akkasiin galchaa jira jechuudha baasanii. Isinii galee ay Oromoo jedhe waa hedduu keenyatu nama dhukkuba akka inni rakkoo akka dubbanni rakkoo wal fuute beektu haati manaas rakkoo abbaan manaas rakkoo bultii jaarratan. Abet batari hoy. Tap copy link ko change sana please ijolle tap copy link ko da please. Isini gale kanaafu jechuudha abbaan fedhe asirratti abbaan fedhe wala mubaariki ke wala asli ke wala maaki ke wala abbaa fedhe ke badii raawwatteef itti gaafatamummaa of danda'ii abbaa wajjin rakkoo keessatti wajjin fix godhan arsiitti litin jimmatti litin hargeetti litin qubas keessaan qabu hawaasni uumama keessaniitu hin beeku hawaasni keenya irra guddaan reeshoodha yoo baafne jenne hawaasa jimmaa keessaan gamtu intarneeta fayyadamaa jira. Reeshoodha yoo laallee jenne hawaasa arsii hangamtu intarneeta fayyadamaa jira. Even internet accessii dhumayyuu naannoo hawaasni keenya baadiyyaa irra guddeessa hawaasa baadiyyaa dhiisi magaala biyya keenya meeqatu internet akka kana gahaa qabaatee online isin asirratti teessanii dubbii waliin laaqxanu kana dhagahaa jira argaa jira. Quban qabu. Kanaafuu dhattanii hawaasni waan hin dalagneen hawaasa jimmaa jecha yoo ati guddisuun sitti hanqatee jedhee xiqqeessuun garuu fafarratti fafa cabarratti caba dogoggorratti dogoggora of danda'ii dhaabbadhu. Gaafa maallaqa kiisha kee isa kanatti naqattu isa sanatti naqattu isa kanatti naqattu irraa qooddee jimmaaf jettee wanti akkaawunti addatti bantee keessa jira kolfoo asaaseettu gamee laburee rigachaan guulloo manjaarii fi jammoortoo jiru kiisa keetti naqattee laphee dhiibbee jettee teessa. Akka nama beektee sadarkaa barnoota wayitiin cinqamee dalagee siigalee dafqee gaara bu'ee ba'ee argatee wayiitti proud jettee inni bari injiinara piroofeesara ta'e waggaa meeqa mana barnootaa keessatti gubatee sammuu kana gubee jechuudha beektee ijji kun arguu dadhabdee ija isaatti jechuudha manzaraa yookaan aayigilaasii kaa'ee taa'uyyuu akka keessan kana laphee dhiibee an Oromoon. What a generation jedhe drama tokko irratti drama baduru. What a generation. What a generation. Kanaafu kutaan tokko jechuudha tokkoon haadha kee arsii taate jimmaa taate wallahi isa dhugaa rabbiin isiniin jedhe. Kutaa keessan seensisina xoosii kutaa isinaa baasu. Jimmi quba isin qabuuf dandeessi socho'e kolkol. Jimma miti gandi keessa dalansi hin beeku. Ilma eenyu teresi gaafata ollaan keetu quba sin qabu inna hawaasa miliyoonota lakkaa'amu arsii hawaasa miliyoonota baade miina aynat bayya aynat kilikili hich okay muttafaqun alayhi taata koppileen gochuun nagayna hin dagatina gara siin jechuudha gara mucaa Hamzaa jedhamu uffata gube uffata arabaa boota hayyu tap koppileen gochuun dagatina kan saatiin dhiqoo deebi'aa video waraabeen ture TikTok irrattis almost Facebook irrattis maxxanseen jira. Asirratti immoo tarii nama video sana ilaaliniif wanti jechuu barbaadu tarii videoon kun ciccitee isa bira qaqqaba yoo ta'e obboleessa kiyya Hamzaa afaaniin nyaatee afaaniin kan deebisee baasu ilma namaa osoo hin taane roobiidha. Roobii ni beektu? Roobii. Guftaan jeekin. Roobii ni beektu miti? Okay, live goolii guutaa jirtu thank you. Live goolii guutaa warra sirra jirtan kun fakkii onnee lamatu haftee jette saddeet keessaa ja'a guutee jira lamatu haftee sii guutaa dafaa sii guutaa fakkii onnee sii kunoo akkana jettu fakkii onnee sii akkana jettu irra guddeessi warri na daawwatu kun irra afaaniin nyaatee afaaniin kanagu roobii qofa
namichi kaleessa tooba uffatee araba fakkaatee masjiidatti naqaa bakka daddaatti naqaa ittiin piraawud ta'u har'a huccuun kun huccuu arabaati jedhee yeroo ofirraa baasee ibiddatti shidu hamma geessuuf lafan teessumoo maal jedhanii jechama wayii jira mammaaksa wayii. Kaleessa sababa uffatteef yoon beektu ta'e har'a waan ofirraa baasaattuuf beektan natti hin fakkaatu. Ka'umsi keenya eessa akka ta'e yoo beekna ta'e ga'umsi keenya eessa akka ta'e hubachuun nutti hin ulfaatu. Isinii galee? Isinii galaa jira miti bareechee. Beekamtiin kun gaafa dabaree dhabduu gaafa akkuma feeteen nutti dhuftu akkuma mucaa deengedda Joon Daani'eel hidhamee sanaati. Amantaallee akka waan harka keenyaan hoogganuu dandeenyu. Seerallee akka waan harka keenyaan murteessuu dandeenyu. Namoota bitaa mirgaa kaabaa kibbaa nutti dhufanullee akka ofii keenya gaa'eef gochuu dandeenyu wayiitti tibiitummaan yookaan ammoo fadhiidummaan daangaa dabarte wayii mataarra nu baati. Ol nutti ol beektee akka kunoo piraamiidii biyya Kaayiroo san tuulamaa baatee akka dhagaa walirra ta'a jechuudha. Amma mucaan kun jechuudha obboleessi keenya kuni faaxeewwan miskiina walitti qabee biyya arabaatti characharu kana obboleettiiwwan keenya jechuudha. Haa hojjetu akkuma namuu hinaaffarraan qabu. Haa hojjetu. Namoonni fedhaniitti dhaqu innis jechuudha namootatti dhaqe sana geessee chapachapata jechuudha. Alaakee fu'a. Isinii galaa jira miti? Ijoollee keenya miskiina asii biyya arabaa dhattu sana qofa yoo uffata arabaa yeroo dhattan aadaa arabaatii gubaa jedhee barsiisaa biyya arabaatti ergaa jiraate ijoollee keenya hedduu obboleettiiwwan keenya hedduu arabni cirtee fixxeetti osoo nun beekin awwaalteetti maatii keessan iyyaafadhaa bilbilaati. This is my message. Maatii keessanitti bilbilaati ollaa keessanii ijoolleen biyya arabaa dhattee karaa hamzaatiin lubbuun